Akkam jirtu hordoftoota kee oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna ani Jirsa Abdiitii dura hangafa oduu. Obbo Taayyee Danda'aa hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akka adabaman murtaa'uun barame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Suudaan Kordofaanitti hongee muddataa jiraachuu akeekkachiise. Keeniyaatti yaaddoo balaa hongee jabaatee dhufeen biyyattii keessatti balaa biyyaalessaatiin akka labsamu gaafatame. Naannoo Amaaraa fi dhaabbanni uummata Amaaraa faannoo waliigaltee nagaa mallatteessuun beekame. Xiyyaara Maaleeshiyaa achi buuteen dhabamee barbaaduun akka haaratti jalqabame amma bal'ina oduutti isin dabarsa. Obbo Taayyee Danda'aa hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akka adabamu murtaa'uun barame. Manni murtii dhaddacha har'a taa'een Obbo Taayyeen yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabatanii argamuun hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akkasumas qarshii 5,000 akka adabaman murteessuun barame. Deetan ministeera nagaa duraanii fi miseensa caffee kan turan labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa 1177 muraa 12 keewwata 4 fi 1 fi 22 fi 3 jalatti himatamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti ilaalamaa turuunsaa ni yaadatama. Himanni kun Obbo Taayyeen meeshaa waraanaa eeyyama hin qabne kilaashiin 1, haznaa kilaashii 2 fi rasaasa kilaashii 60 mana isaanitti argameera kan jedhu ture. Abokaatoo Obbo Taayyee kan ta'an Obbo Abarraa Nugus ragaaleen ittisaa dhagahamuu qaban 3tu turan. Isaan bifa sirriin hin taaniin osoo hin dhagahamin darbameera. Murtee manni murtii murteessee kabajnus komii qabna jechuun maddeenitti himanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Suudaan Kordofaanitti hongee muddataa jiraachuu akeekkachiise. Dhaabbatichi Suudaan naannoo Kordofaanitti jeequmsi hammaataa jiraachuu haleellaan lammiilee nagaa fi hojjettoota gargaarsa irratti raawwatamuu dabalaa dhufuu isaa eere. Lammiileen nagaa guutuu naannoo Suudaan Kordofaan keessa jiraatanis rakkoon hongee mul'ataa jiru rakkoo hamaaf saaxiluu mala jechuun akeekkachiisee jira. Dubbi himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefaan Duujaariik Niiyorkitti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin hojjettoonni keenya kan namoomaa ammas akeekkachiisaa jiru jeequmsi hammaataa dhufuun lammiileen nagaa guutuu naannoo Kordofaan balaan guddachaa jiru akka isaan muddatu waan hin oolledha jechuun ibsanii jiru. Gareen tuuta dhaabbilee gargaarsa Suudaan hojiirra jiran kanaan dura jeequmsa guutuu Kordofaan keessatti hammaataa dhufee fi marfama magaalotaa hedduu itti fufee jiru haalan balaaleffanna jechuun ibsa baasuun yaadachiisanii jiru. Itti dabaluunis namoonni Diliingii fi Kaadugilii keessatti kiyyootti hafaniiru. Rakkina garmalee sochii irratti daangaa cimaa fi tajaajila barbaachisaa fi eegumsa argachuun daangeffamee jira jedhan. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa haleellaan namoota nagaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatame itti fufee raawwatamaa jiruun sodaa guddaa qabus akeekee jira. Yaadannoon hongee Keeniyaatti akka balaa biyyaalessaatti labsamuuf gaafatame jedhame. Miseensi paarlaamaa Keeniyaa mootummaan hongee balaa biyyaalessaa jedhee akka labsu gaafachuun ibse. Marsaabeetii fi Maandeeraa dabalatee kaaba Keeniyaa namoonni miliyoona 2.1 ol hanqina nyaataa cimaa muddachuunis baramee jira. Uummata kana gargaarsa atattamaatti barbaachisa jechuun miseensonni paarlaamaa naannolee kaaba Keeniyaa bakka bu'an mootummaa Keeniyaa hongee balaa biyyaalessaa jedhe akka labsu gaafatamee jira. Afrikaan bahaa balaa hongee biraatiif akka saaxilamu raagni haala qilleensaa kan agarsiisu yoo ta'u raaga kanaan hanga amajjii 2026 dhufuutti roobni idilee gadi akka jiraatu kan eeggamu yoo ta'u kibba ba'a Itoophiyaa, ba'a Keeniyaa fi kibba Somaaliyaatti gogiinsi uumamu jireenya miliyoonota balaarra buusuu akka danda'u agarsiisa jedhame. Wiirtuun ragaalee haala qilleensaa IGAD ICPAC'n walakkeessa ji'a sadaasaa darbe akka raagetti kibba ba'a Itoophiyaa, ba'a Keeniyaa fi kibba Somaaliyaatti seensuma waqtii roobaa darbe irraa kaasee haalli qilleensi ture kan barameerraa gogaa ta'uus ifoomsee jira. Naannoo Amaaraa fi dhaabbanni uummata Amaaraa faannoo waliigaltee nagaa mallatteessuun beekame. Mootummaan naannoo Amaaraa fi dhaabbanni uummata Amaaraa faannoo waliigaltee nagaa mallatteessuun miidiyaan koorporeeshinii Amaaraa gabaase. Waliigaltee kana jaarsummaa gamtaa Afrikaa fi dhaabbanni walta'iinsa misooma biyyoota ba'a Afrikaa IGADitiin pirezidaantiin naannichaa Araggaa Kabbadaa fi kaappiteen Mazrashaa Saxxee dhaabbata faannoo Amaaraa bakka bu'uun mallatteessuun ibsame.
Waliigalteen kun qaama karaa nagaa mootummaan naannichaa filatu ta'uu aanga'oonni naannichaa eeruun kun ummataaf aara galfii laataa jedhan. Dabaluunis waliigalteen kun naannicha tasgabbeessuuf tarkaanfii guddaa ta'uu himuun waldhabdeen kun injifannoos kan hin finnee fi lolaan kan fixa hin baanedha jedhan. Kanaafuu ilaa fi ilaamee filannoo godhachuun fedhii waloo ta'uu ibsan. Mariin nagaa gamtaa Afrikaa fi Igaadiin haalli mijeeffamuun ji'a baay'ee fudhachuus miidiyaan naannichaa gabaasee jira. Xiyyaara Maaleeyyaa achi buuteen dhabame barbaaduun akka haaratti jalqabuun barame. Achi buuteen xiyyaara daandii qilleensa Maaleeyyaa MH370 baruuf barbaachi muddee 30 akka haaratti akka jalqabu qondaalonni biyyatti himan. Xiyyaarri imaltoota 239 qabatee balali'aa ture erga achi buuteensaa dhabamee waggaan 10 darbee jira. Barbaachi kunis guyyoota 55f tura jedhame. Bitootessa darbee kan jalqabe yoo ta'u sababa haala qilleensaa tureen jidduutti adda citee ture. Tarkaanfiin caccabaa xiyyaara kanaa akka haaratti barbaaduun mootummaa Maaleeshiyaa maatiin balaa kanaan miidhaman akka ijibbaafatan gargaaruu fi jechuun ministeerri geejjibaa rooba darbee miidiyaa biyya keessaas ibsee jira. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.